Akkaataa iimeela dagatan itti argatuu dandeessan yookaan iimeela isin jalaa bade akkasumallee yoo isin jalaa remove ta'ellee jechuudha. Isteepii baay'ee salphaa ta'een aappii tokkollee osoo hin fayyadamin akkamitti akka bilbila keessan irratti itti deebiftanii itti fayyadamuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan warroonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa. Gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Networkidha follow like gochuu hin dagatina amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nafana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale. Iimeela nu jalaa bade yookaan iimeela bilbila keenyarra hin jirre akkamitti bilbila keenyarratti deebifatuu dandeenya? Karaa sadiin argatuu dandeessu. Inni tokkoffaan yuutuubii keessallee argatuu ni dandeessu. Akkasumallee iimeeluma mataa isarraan argatuu ni dandeessu jechuudha. Karaan isa sadaffaan seetingii keessaan argattuu jechuudha. Hordoftoota kiyya anama seetingii keessa seeneetiin isin argisiisaa jechuudha. Karaa nama hundaaf galuun jechuudha. Seetingii kana bilbila nama hundarraa ni jira. Settingirra ni cuqaasnaa jechuudha yeroo tokko sana booda settingiin keenya haala kanaan nuuf banaa jechuudha ol harkisne jechuudha suuta jennee ol harkisne keessan gama gubbatti illee isinii fiduun malaa jechuudha ani kiyya jalatti naa fide Google ka jedhu kanarra yeroo tokko cuqaasne gara fuula duraa deemnaa jechuudha irratti cuqaaseen jira sana booda iimeela bilbila keessaa isin qabdan haala kanaan isinii fidaa jechuudha kanaafuu isin iimeela isin jalaa bade san barbaadutti jirta waan ta'eef jechuudha fuuldura qastiitu jira yeroo tokko irratti kilik gootu yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan iimeela isin keessaa qabdan hundaayyuu daraaddaree isinii fidaa jechuudha yoo tokkollee qabaattan lamallee qabaattan haala kanaan tartiiban isinii fidaa jechuudha isin kana hin barbaaddan iimeela bade san barbaadutti jirta waan ta'eef jala kanatti gadi buutanii jechuudha add another account ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gar fuulduraa deemtu jechuudha haala kanaan yeroo inni isiniif baname gubbaa kanatti illee maal nuun jedha with your Google account ka jedhu qabatee nuuf dhufa jechuudha jala kanatti illee gadi buune email or phone ka jedhu kana qabatee isiniif dhufa jechuudha asirratti gaa emaila yookaan lakkoofsa keessan akka itti guutan isin gaafata jechuudha isin amma emailli kun isin jalaa badee jira emaila badee barbaadaa jirta waan ta'eef maal fayyadamtu jechuudha asirratti forget email ka jedhu kana fayyadamtu jechuudha emailli kun na jalaa badee waan jedhu kanaafuu isa kanarra ni cuqaasu forget email irra nan cuqaasaa jechuudha yeroo irra cuqaasne haala kanaan gubbaa kanaan barbaadaa jechuudha akkuma argitan amma mata duree kana qabatee nuuf dhufa jechuudha find your email jedhe haala kanaan jechuudha asirratti illee enter your phone number or recovered email ka jedhu kana qabatee isiniif dhufa jechuudha kanaafuu jechuudha phone numberii keessan yookaan recovered email akka itti guunnu nu gaafata jechuudha jala kanattis yoo gadi buutan phone number or email nuun jedha jechuudha phone numberii keessan yookaan emaila keessan itti galchaa nuun jedha lakkoofsa jechuudha ka lakkoofsa gaafa emaila kana bantan itti guutan san asirratti osoo hin dogongorin itti guutuu jechuudha lakkoofsa emaila kanaan bantan itti guutuu jechuudha nama lakkoofsa kiyya ittiin guutaa jechuudha anama lakkoofsa kiyya akkuma argitan kanatti itti guuteetiin jira jechuudha lakkoofsa keessan isinilleen haala kanaan eega itti guutanii jala kanatti gadi buutanii neekistii ni jirti neekistii cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha yeroo gara fuulduraa deemtan haala kanaan jechuudha what is your name jedhe maqaa emaila keenyaa san nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya jala kanatti illee gadi buutan maal nuun jedha enter the name on your Google account maqaa Google account kanaan bante maqaa kee kan Google account kanaan bante jedhee nu gaafataa jechuudha kanaafuu jala kanatti gadi buunee maqaa emaila keenyaa san otoo hin dogongorin itti guunnaa jechuudha kun akkuma argitan nama kiyya itti guuteen jira first name irratti maqaa keessan itti guutu kan emaila kanaan bantan san jechuudha jala kanatti illee last name ka jedhu irratti maqaa abbaa keessanii itti guutuu jechuudha gaafa emaila guyyaa emaila kana dura bantan yoo maqaa abbaa keessanii asitti hin guutin rakkoo hin qabu biruma darbitan akkasumatti jechuudha otoo ittiin guunne ammallee bira darbitu jechuudha yoo gaaf duraa maqaa abbaa itti barreessuu baattan sababnis optionaala waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha eega kana hundaa haala kanaan sirreeffatanii jala kanatti gadi buutanii next tajettu tana ni argattu nextii gootuu jechuudha ifa hordoftoota kiyya isiniif ifa yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha nextii cuqaaseen jira
sana booda akkuma argitan kanaan this might take a few nuun jedhee mata duree kana qabate isiniif dhufaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha hordoftoota keenya yeroo inni as isin fide maal nuun jedha asirratti verify your phone number nuun jedha. Lakkoofsa kanaan akka nu verify goonu nu gaafataa jechuudha. Asirratti illee gadi buutu maal argattu to continue Google needs to verify your phone number. Your carrier might charge for message used for verification nuun jedha jechuudha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya lakkoofsa kan keetirratti koodii message siif ergina waan jedhamu akkeessatti nutti himaa jira jechuudha. Kanaafu koodii lakkoofsa keenya irratti akka nuuf ergu barbaanna waan ta'eef jechuudha. Maal goona jala kanatti gadi buune jechuudha. Qabxii lamaatu jira jechuudha. Cancel fi continue ti jira jechuudha. Kanaafu verification koodii akka nuuf erguuf jechuudha. Continue ta jedhu tana cuqaasne jechuudha. Gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Continue cuqaasa yeroo tokkoof yeroo isin continue cuqaastan kallatti maan jechuudha koodii dijitii 6 yookaan sanii olii jechuudha email keessa yookaan lakkoofsa keessan irratti isiniif ergaa jechuudha. Lakkoofsa itti guuttasan irratti isiniif ergaa achirraa fudhattanii asitti guutuu jechuudha. Nama kiyya as keessa jira waan ta'eef automaatikaalii fudhata continue cuqaasaa jechuudha. Sana booda kun akkuma argitan jechuudha enter the code nuun jedha jechuudha. Mata duree kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Ani amma koodii naaf ergee jira kun akkuma argitan hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti jechuudha. Naaf ergee jira jechuudha. Koodii automaatikaalii fudhata jechuudha. Akkuma reefu isiniin jedhe lakkoofsi as keessa waan jiruuf jechuudha akkanan itti galchuu hin gaafatu automaatikaalii koodii fudhate. Sana booda haaluma isin argitan kanaan jechuudha email lakkoofsa kanaan qabu guutummaan guututu ol naaf baasee jira jechuudha. Yoo 10 illee qabaadhe 2 illee qabaadhe waan lakkoofsa kanaan qabu hundaayyuu haala kanaan ol naaf baasaa jechuudha. Hordoftoota kiyya keessanillee haaluma kanaan isinii fida. Isin as keessa email isin jalaa bade kan barbaaddan ni barbaaddu jechuudha. Yeroo argattan jechuudha. Yoo bilbila bira irratti illee dabarfatu barbaadan jechuudha. Hordoftoota kiyya asirraa maqaa barreessitanii jechuudha bilbila kaan irratti ni dabarfattu jechuudha. Akkasumas bilbiluma kana irratti yoo banatu feetanillee asuma irratti banatu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti akka itti bantan immoo waliin ilaalla bal'inaan jechuudha. Maaliif nama asirratti isin argise jechuudha. Maaliif namoonni baay'een kan paaswordii email kanallee hin qabne ni jiru jechuudha. Yoo paaswordii hin beeknellee yoo beektanillee akkamitti akka login gootanii asirratti deebifatu itti dandeessan waan isin argisiisuu barbaaduuf jechuudha. Kun akkuma argitan gubbaa kanarratti select any account to sign in nuun jedha jechuudha. Kanaafuu jechuudha accountii barbaanne jechuudha login godhuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu anamma accountii isa kanan barbaade Hussein ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaasee gar fuulduraa deemaa jechuudha. Isumarran cuqaase jechuudha bilbila kanarratti banuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Sana booda haala kanaan mata duree welcome jedhu kana qabatee email keenya waliin nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu nu maaltu nurraa eegama jala kanatti gadi buutanii jechuudha enter your password bakka jedhu kanatti passwordii email kanaan bantan otoo hin dogongoriin asirratti ni guutuu jechuudha passwordii keessan. Yoo passwordii hin beekne hoo carraa biraatu jira kanallee akkamitti akka itti login godhachuu dandeessan bal'inaan waliin ilaalla. Kan passwordii qabdanillee akkamitti akka itti login godhachuu dandeessan. Mee dursa namoonni baay'een waan email passwordii dagatuuf jechuudha warra passwordii hin qabneetiin isin argisiisa. Passwordii yoo dagattan forget password ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa email keessanillee isinitti argisiise haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Yoo duraan lakkoofsa email kanaan banatan qabaatan jechuudha koodii lakkoofsa san irratti isiniif ergama yookaan email dabalata recover email yoo duraan irratti guutatanii jiraatan jechuudha. Recover email keessan irratti koodii isiniif ergaa jechuudha. Email koodii irratti isiniif ergu san haala kanaan dura isaa isinitti mul'ise isiniif ergaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha isin email san irraa hidhattanii jechuudha. Email kun kan keeti jedhee isin gaafata jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti verification koodii siif erginee jirra email kanarratti jedhee nutti himaa jira jechuudha. Kanaafuu email kanarraa hidhannee koodii san fudhannee asitti guunaa jechuudha. Ani amma kallattii maan email kiyya keessa seeneetiin jira jechuudha. Email irratti koodii naaf erge waan ta'eef jechuudha. Sana booda haala kanaan kun akkuma argitan email irratti Google verification code jedhee mata duree kana qabatee naa dhufa lakkoofsa kana asirraa copy godheetiin jechuudha. Achirratti dhaqee guutaa jechuudha. Bakka ammaa kanarratti nan guutaa jechuudha. Iddoo duwwaa kanarratti sakandii takkaaf quba keessaniin gadi qabdanii kan amma copy gootan san haala kanaan fidanii paste gootan. Sana booda next ni jirti next cuqaastuu jechuudha.
Sana booda haala kanaan hordoftoota kiyya akkuma argitan amma asirratti jechuudha welcome back jedhee mata duree kana qabate isiniif dhufaa jechuudha. Akkuma argitan asirratti illee maal nuun jedha you can update your password new if you forget it nuun jedha jechuudha. Kanaafu forget password keenya jechuudha haaraa itti jijjiirratuu deemna waan ta'eef jechuudha haaromsinee jechuudha kan duraanirraa jechuudha amma forget password hin deemne itti guutaa jirra waan ta'eef maal goona jala kanatti illee qabxii lama qabate nuuf dhufaa jechuudha update password fi akkasumallee continue jedhee nuuf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo email kana jechuudha password isaa haaromsuu hin barbaanne ta'e jechuudha akkanuma login goone seena jettanillee continue bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha sana booda agree godhisiin jedha agree gootaniituma seenuu dandeessanii jechuudha otoo lakkoofsallee ittiin guutin osoo password illee ittiin guutin jechuudha. Kanaafu password haaromsuuf immoo update password bakka jedhu kanarratti cuqaastanii password haaraa itti guutan sana booda haala kanaan change password jedhee isiniif dhufaa jechuudha. Asirratti jechuudha yeroo gadi buutan hordoftoota kiyya kun akkuma argitan create strong password nuun jedha password jabaa itti guutii nuun jedha jechuudha. Asirratti password mataa keenya itti guunnaa jechuudha. Password otoo hin dogongorin lakkoofsa fi qubee yookaan tuqaa wal keessa lakkoofsa dijiitii 8 create password bakka jedhu kanarratti dijiitii 8 olitti guunnaa. Asirratti illee gadi buune confirm kanarratti jechuudha. Password keenya isa kan gubbarratti guunne kan gadii kanarratti confirm kanarratti illee ni guunnaa jechuudha. Sana booda maal gootanii save password bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha save gootanii kallatti maan jechuudha email keessan password isiniif jijjiirame password haaraallee itti godhatanii jirtanii email keessanillee bilbila keessanirratti isiniif banamaa jechuudha. Tole amma namoota email keessan password beektaniif akkamitti login akka gootan uf duuba deebi'een isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyyaan amma kana save godhu waan hin barbaadiniif duuba deebi'een isin argisiisa yeroo tokkoof irratti cuqaasa. Sana booda haala kanaan bakka password itti guutu na gaafataa jechuudha. Amma kan reefu forget password dha amma kana password isaanii beeknaa jechuudha. Ana password isallee nan beekaa jechuudha. Kanaafuu maal godha password isaa ittiin guutaa jechuudha hordoftoota kiyyaan amma itti guutaan jira akkuma argitanii. Ani amma password kiyyallee itti guuteen jira jechuudha. Kuni gaa warra password qabuu fi password yeroo itti guutan jala kanatti next ni jirti next cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan welcome jedhee nu simataa jechuudha. Seera keessaa kana ni qeebaltaa yookaan nu duuka waliif galtaa waan jedhu eeyyee jenneen I agree ka jedhu kana cuqaasnee I agree goonee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda email keenya jechuudha kallatti maan nuuf banamaa jechuudha. Sana booda kunoo yoo gara YouTube'tiin deemtanillee YouTube keessatti isin deebisa gara emailiti yoo banattanillee garuma email keessan keessatti isin deebisa jechuudha. Ani amma gara settingiitiin hin banadde waan ta'eef hordoftoota kiyya kallatti maan kunoo settingii keessan na deebisee email kun amma jechuudha kallattiin bilbila kiyya irratti bu'ee jira waan barbaade ittiin dalaguu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan email keessan kan isin jalaa bade jechuudha salphumatti jechuudha password isallee yoo hin beekne jechuudha lakkoofsuma email saniin banatan yoo beektan haala kanaan email keessan deebifatuu ni dandeessu jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma beekamu email waa baay'ee keessatti ol kaa'anna jechuudha suuraa fi footoo garagaraatu keessa jira dookumantarii adda addaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha namoonni akkasitti isin jalaa cufame jechuudha viidiyoo kana jalqabaa kaastanii hanga dhumatti yoo daawwattan salphumatti email keessan kan duraan isin jalaa badee deebifatu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoon irra isiniif qabadee dhufilleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isiniif galuu fi akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa bahuu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan akkasumallee viidiyoon dabalataa ufii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo ol notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Warreen hanga ammatti barumsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira. Keessa waan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessu. Waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha yaada keessan hordoftoota kiyya. Viidiyoon kunillee yoo isinitti tole like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon irra qabadee dhufelleen asuma irratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.